تكمل ايشي واجرة شماليس دي سي واجرة قوديناتو نمني جايزون جرو سيالي so نين أركي أنغو ديستي بالشاشو جرتون أركي ديستي سنكيساين أورومو دابي سيالا دابنيتي غري تيم قبريچو جامو تيم قبريچو جيچو مخدا بودا جيچو فنمت ولا شيطانت ولا نما خيسا باسا غري سن غدابني انا في هنغاسا في تايت يلا غري سن دابنيتي دورسا يو يادتنتي شمالس كان ردوله يغل يو يادتنتي سيغل مالك متا خنا ميكابي نمني نوجي غدا متا خنا نمني نديني اركا قاما قالچا خنا خطرتوري خنا نمني اركو نو خيسه جرو اركا جنة تورتوري قاما سا خنا رادي قودا فيال سيغل متا نبي ابي نمني نديني اركامي جلا خنا نمني اركو جنة جلا خنا كل ليسو فيان سيغل إثيوبيا بلد سرو بوبو كذا تودارني بو جلا خنا كل هاي ايش اونا يا دجيت يا اونا ما ايشي جلا خلا كل ليسو فيال غابس وني هاسومو اباو تنهند علابا اورومو تنا يو يادتتي جالك جنغيسو دودوبي اتغافتما بريزيدنتي موتومانا نو اوروميا اتانا غوني غابس تايه غودي يغله ماليف سونغودا مي اكمرين علابا اباو تن ديهاتو في سيغله علابان تنشفي اوروميا دي للبمتي تا اوروميا اكتاتو سيغله akkataatu gurbaa kuma tokko godhaniiti wap godhanii biyyaala deebisanii asii namni nu ari'u ture wajjini so oromiyaa tana gadhaabnee aabaa tana waan ala haasu itunda qaaneysineeti abbichuu kana ziggoona jennee hoggii karoorfannu abbichuu masantu walgahirra dhufee walgahii keeysoo jira waa hunda dubbatan siyaasaa keessatti waan godhaa turani sigale walgahii sanirra dhufee yoo barbaadan namorma yoo barbaadan dhiisa wanni shimallis godhu jiru abbootiin gadaa tarashanamte oromiyaan facaate oromoon hoggis walirra bobboo karoorfachuu jirti oromoon walirra bobboo karoorfachuu jirtu tunundi tagosa waldii gudeemtu tunundi ajandaa kiyya dandeeysan itti fufaa dadhabdan dhiira taatanichi baa namormaan unje afaani baafateetu digale nuti yoo okay si wajjin itti fufna jenneeti itti fufu dandeenya gaafas sigale namni waan kana quba qaboo jiraanuu fi isa malee rabbi malee jiru itti fufu dandeenya garuu osoo nuti garuu qaalicha oromiyaa kilaaster deebisuu deemu oromoo diiguu deemu oromoo gosaan gandaan adda qoodee oromoo fixuu deemu hin deeggarru jenneeti sababa sanitti duulli jala kana qulqulleessuu dhiifne ay mataa irraa muruu qabna jenneetti seenne ablee qarachus sababa sani waldamni malee namni qixa keenya chaansiin amma waan hektaaraaniyyuu takka waan mataa baaldii tanaaf hektaaraa miti wallaahi laa finfinnee keessaa fooqii jaaramtee irraa dhumte hunda fudhachuu dandeenya sigale akkana harkaa qabna sirra warri irraa abbootii qabeenyaa maarree jee faarsee bulaan profaayila godhatee deemu kun yaa rabbii yaa shimallis nageesse kaa rabbi sodaadha yaa kamittiin kun nama jeetin waywaachuu ture nama nuti fuuneechi geessine isin profaayila godhattanii horii jirtanii sani nuti tasabaatii fi malee tagaraa osoo taate taayyee dandaa tokkicha kana dubbaddeetiin irraa bu'a taayyee dandaa mana qabalee keessa taa'u ture bar warri isaan dhibeetaan mana qarshii sadii kafalanii keessa ta'an mana qabalee achi keessa ari'anii bar gaafa taayyee ni dhabe silaa fooqii fudhatee waan fedhe fudhatee taa'uu hin danda'u akkasi saba kanaa fi gartee saba kanan saamnu jenneeti dhiifne malee nama yoo saamuudhaa namni qixa keenya nu mijjooyteef hin jirtu jechuu kiyyaaf hin jedhu. Galatooma ulfadhaa sheekkaaf yaada bal'aan manni isaa yaada kennatu galatoom thank you. Jamal waan gaafattuu fi waan yaada akka yaadatti kennatu yoo qabaatte kitaabulizimii keessallee waan toloo jira. Carraan keeti. السلام عليكم قالتهما والله هذا
كتاب جسمي يادا بريدا ولا فرجرون لفكاية وانت كن أغرتي وعن أمتك إن كيس جرودا namoonni akkuma ja'aa jirtan kun egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti marii fi yaada jawwee warri dhaggeeffatu feetan boru gargara sa'aatii kana dursa sa'a walakka dura gara TikTok hundi keessanuu online seena himataan warri yoo yaadatan boru deema. Thank you. Handagatin aya. Wallan jedhu barbaadu ka butta gaafa jalqaba galtan gaafa finfinneetti isin simatan mormaa mirga dhala namaa jette beeyta dhuguma ammaas mirga dhala namaa mormu jira mormu jetti gaafa san akka jedhanii ol isin fuudhanii ber OBN kana gubbatti ane wanni na ajaa'ibde takka beeyta Aboo kaabii kana baamar hababaa tokko itti diranii anaa jedhu deemu jette asli suufa gurraacha gollicha dhiyeengee tokko faa itti diranii Aishi, gaafa san warri gaaf san isin simatee isin waliin deemtan warra waliin gaaf san deemtan amma ni jira kaas Minnesota kana keessa namni garii ni jira ka waliin kollattaa san uffattan maal ta'an akkam ta'an eessatti kufan bakka jirtu kana jira immoo bakkuma simatan san keessa jiran mee bakka san irraan ulay amma laal waan beekuu qabdan namni hundi qaamumaan ichi jira malee qalbiin abiyyi biran jirtu nan tokkollee ifi hanga shimallis hin baatutti abiyyi ifumaa fi itti haasa'u jira siigale namoonni baay'een gaafas hojjeyaane jaallan keenya irra guddaan beeki darasaadha darasaantu waa hedduun hubattula siigale nuti sheekotii waan taaneef dubbii waan laallee garruufi malee isaan ammarra guddaan ichitti hafee kun darasoota lakkii nuti asumatti isinee inaa deemaa jee haafellee ni jira kalakkii wanni qabsooyineef tanaa miti qaaniidhaani qaanoyinee qaallichi nu qaanayse jee akka nama wadaaja keessa dhuufetti suuta caljee manatti riphisees numa jira sigalee wadaaja kana keessatti beeyta osoo du'aayii godhu jirtu yoo wadaaja keessa dhuufte beeyta halkan san aamiinii fi du'aayiin isitti hin toltu suuta qallattee quluu agartee birdilibsi firra aboo eenyu ana kaabe yookiin jee birdilibsi firraa fuudhee na dubbisee yoo namni birootti dhufee firra gaddeebisuus numa jira. Ammoo xiiqii asitti dhaabota adda addaatu wal nyaachuu ture ni beeytanii xiiqii adda bilisummaa Oromoo garee Daawit Ibsaa tanaa fi isaan iddutti taateen xiiqiidhaan gartee dhukkeerraa kaasu jee amma akka itti Daawit Ibsaa diigan kana faa akka itti waboo gandaa walirra bobbaasanii diiganii galchuu jiran kun faan gammachiiftee haxiiqiin itti deemu jiruus numa jira aara gartee aabaa irraa qabuuf ozoon gartee wanti kun sirrii ta'uu dhabu keessaan jaallan kiyya ka gaafa dura hunda waliin haasofna waliif galu garuu xiiqiidhaan kan itti deemu jiru jira gartee kaagmoo as deebi'ee na wajji qabsaa'u jiru biyyarraa eegali hanga asitti irra guddaa arkaa jirtanii sanuma sani bakka sadii qoodamanii jiran jechuudha. warra xiiqiidhaan gartee asii walitti aaree deeggaru jiruu fi warra akka wadaaja keessa dhuufetti suuta mana jalatti qaanfatee usee fi gartee as na wajji lolu jiru bakka sadeen tana jirraa jechuudha. Warra gaafa jira. Bareeda takkatti mamallee asirratti sii dabala. Warra amma wadaaja keessa dhuufaa jiru san dhuufee qaanfatee tilachuma riphee san wal qunnamtii qabdanii maaliif siin jedhe ni yaadatta. Community mararraa nama guuranii yaadatta yeroo san nuti community keessa turre gaafsan amma iluun faatillee beekanii waan kana community itti gaafatama turre nullee itti gaafatama bakka gara luusan hin beeyta kaa bakka san community keessa turre warri community duraa kun nu dhoysanii kama baasa tokkoon finfinnee keessa fe'an agarre warri sun maalte warra san quba qabdaati. warri sun laal akka lama ta'e
Isaan warra nuunuu dorgomuu fedhu hayi oo haabbutaa hunda asii mootummaan fuuteeti beeta mangistii simatame haabbutaa akkatti ga'e hin beekan isaan sii gale. Oppiidiyoo tana keessa paaswordii jira sii gale amma namni hundinuu waan oppiidiyoo amma faarsee bulaan kun abba qaba. Adaanech kopha qabdi, Shimallis kopha qaba, Awwaluu Abdii kopha qaba. Namni hundi hoodii walii beekaa jechuudha. Hoodii keessan irra deemtee galuu qabdi. Warri community isin jettan kun akkanumatti ilma abbaa gadaa jee warra qoma dhiibee Finfinnee hojii dhaqu namuma dhabee gale. Kun hoteela fi qabata gaafa biyya alaa jiru silkii jala kaasanii eega biyya dhufee maarree hojii hayyee meesiif deebinaa wal geerra jira hojii haga inni Minnesota dhufee footoo ho'uun deebisanii warra akkasii qaanee irra guddaan isaaniiti. Maallaqa inni akka ta'e numa beekte isinuma qofaatan. Maallaqa tokkoffaa barra asii maallaqa meeqa doolaara meeqa oppiidiyoon tun investi goota jedhaniini waajjirri pirezidaantii kopharraa nyaata, waajjirri federaalaa kopharraa nyaata, waajjirri Adaanech kopharraa nyaata maallaqa fixateeti jaartiin amma akka maraatatti hiitee mataa kana matalleen qabu kuma kiyyaa moluudha. Jaartiin asiin fooxaatti hiiteeti. Zeetarra guuru jirti mataan oowwee siigale. Wayi nu hambisee namichi abbule wallahi. Galatoomii nama biriitii dabarsi asli. Namni sheekkaa birraa gaafii qabdanii jirtanii diyaaspooraan warra jirtan iluu eebbisaa. Akkam jirtu. Nagaa. Gaafiin tapha kaabbuttaa irraa qabu kaabbuttaa gaafi adeemu lafa fudhateedhaan. Qabsoo san dhiifnaan lafa irraa fudhatanii jedhan wanni sun rushujii sooshaal miidiyaa irraatti wanni sun dhugaadhaa kaabbuttaa. Gaafa zambar mootummaan lafumaa kennuuf dandeettiin qabu ifiifoo hoggis mootummaan hin jiru mootummaa hunuu gadhaabe maaltu nuu kenna nuutu mootummaa daawwatu. Ammas first over namni waa fudhate tokko waan sabaan dubbatu waan sirna sanii malee amma ati gaachina sirnaati malee ilma sabaatii miti eega waa fudhatte booda maaliif dookimentiin ta'e isaan bira amma jaawar dookimentii faarsee bultoota takka gadi hin baafne teenyaas silaa jiraatte akkasuma gabbaate osoo fudhannee jiraanne sii gale. Akka namaan jenna jechuun waan qabatamaati. Silaa jiraatee dhugamaan gabbaati. Akkasii warri yeroo kaabbuttaa dhooytan jalaan lafaan deemtan sunni lafi godhaachamaa jira. Beekamaa si gaafadde. Amma uummanni kun akkam ta'uu qaba kaab fuula duratti? Uummanni Oromoo moo? Uummanni Oromoo tokkummaa isaa waan hin deebiin abadan abiyyiin injifatu. First over ilmootummaa Oromooti waan jiru kana sammuu keessaa ifa qaba uummanni Oromoo. Mootummaa uummanni Oromoon saba malee mootummaa miti. Mootummaa haa ta'u paartii. Sigala. Mootummaan uummata. Uummanni gartee mootummaa mootii ta'uu beekee tokkummaa isaa ka dursan deebuu qabaa jechuudha. Sigale. Hayyoota kallattii kaa'u dhageeffachuudha yeroo hundaa'u malee gartee amma namni beektaaf amma manni kee kun banaa bar nama 5,000 oliin nu laalu jiraan. Yoon amma mana kana keessa gabbee bakka biroo dhaqeessi ichis namumaa jira bar maraataan hundi mana banatee jira tattaa'u jira. Facebook irra akkasi. Uummanni keenya beeku konfiis ta'e numa uummata jabaayee hagana jirra malee sigale. Eenyu dhageeffatteeti eenyu dhiiftamee naa hime. Sigale. Dur uummanni bakka takkaa namni itti gad dubbata. Amma kunichi kophaa mana kiyya koottaa jee itti gad dubbata. Kunichi kophaa mana kiyya koottaa haya kanaas ni dha'ina wooma birooti. Waan asin nutti manduruchi nu keessa ganna kan ammaa. Ta biroon nu naqan. Uummanni burjaajee rakkate sigale. Amma mana biroo yoo dha'ine abiyyi faarsu jiru jira. Sigale. Bar abiyyi kana bar Finfinnee tolchee bar Oromoon eega inni dhufe maarree taate miixirqishoo taate jeeqa gartee waan nuti haasa'u jirru tana nama keessa ganna ku jiru jira sigala. Mataa ol qabattee jedhan. Mataa ol qabattee mataa maal gaqqaba mataa dhiisii hudduu gaqqabanne sigala.
Malaasi. Biyyaa godhu heewu. Wayyaaneen gaafa bilisoo gaafa aangurra jirtu bar waa sinjee akka nama tawaaqaa si garsiifnaan bar keellaan tokko hin dhaabuu bar beeyta. Oggii makiinaa ooftu tan waan feete jijjigarraa Somaaliyaarraa feeteen nayti Oromoon bar jimaa isaa gurgurachuu hin danda'u bar amma bakka meeqa qaraxa bilisummaan tanaamee naayim qaraxa kafaluun sirriidha rakkoon hin jiru heeraa fi seeraan dhaabbattee kafaluu qabda. Qaranni kafalamu kun amma galii mootummaa ta'ee ummata kana tajaajila kennuu qaba. Poolisootaaf mindaan gaariin bahee, barsiisotaaf mindaan gaariin bahee, sigalee hojjettoota mootummaa kanaaf mindaa gaarii yoo kafalte barsiisaan gartee sarvisa bareedaa ijoollee kennaa jechuudha. Barumsa bareedaa ijoollee kennaa jechuudha. Sigalee wanni qaraxa sirraa guuruun seeraatiif gibira kafaluun seeraatiif kanaa bara. Sigalee amma qaranni sirraa fuudhamu kun milishaa adda fudhata. Ka'aanaatiif kophaa kennama barsiisonni gartee wal quban qaban barsiisonni gartee nyaataniitu hin dhugan laayina dhaabbataniiti ijoollee wajjin sadaqaa fudhatan karaa Finfinnee kun sigal hay mee duuba bilisummaan tanaamee rabbi sodaadhu tanaamee Tigreen gaafa san nama isaanii guutuu daldalan nayxee daldalachuun feene biyya alaa geessitee amma gartee Tigraay warri mattawaaqaa dhawanii fi as dhufe tokko lama amma qeyroo qabsooyite qaallicha kana aangurra fidde mee takka naa himita mattawaaqaa dhawanii fi galatoomi janii dalagadhu takkaa baradhu janii biyya alatti ergan. Michiyyoo Harargee ta miilli cabe ta haramaa yaasan Niiwoorki dooktarri waraqaa barreessee fi Ameerikaan hundi fudhattee sigale doolaara 7,000 qofa mootummaan kun kennuuf didee haga ammaa miillisii cabaadha achi taa'u jirti. Sigale. So khana duuba khana mee ati bilisummaa ilma kiyyaa bilisoomne mata ol qabannee jetta mataa dhiisiiti maal waa takka wanni nuti ol qabanne hin jirtu sigalee tan duraan ol qabanneetu gannu qabame mel kaniifuu uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeessee qabsootaatti fufuudhaatu furmaata waboo gargaaruu qabna ma waboo dhugaa san sigalee abiyyi uleen malee tolan beeku waan ta'eef sanumaan Woboon kun hedduu jiraa jedhan amma woboon lama jiraa jedhan woboo uummataaf qabsaa'uu fi woboo mootummaatu jiraa jedhan amma warri quba nama uummata maa mootummaa fudhatan jedhee quba nyaachisu kun warri maaliif madaabaraa fudhatan jedheetiniin madaabaraa baxabaxee qotee bulaa obaasu kun woboo kam. Woboo shimal